Egaa maashaallah tabaarakallaa hordoftoota kiyya meeshaa hordoftuutiyya. Maashaallah tabaarakallaa meeshaa babbareedaa haadha ofiiti jechuudha. Sarpiraayiz gootee jirti ramadaana kanaaf rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u. Inni illee maal inni firaasha afurii sufraa nyaataa bunaa wajjin kunoo bashirreetii agartanii bakka afaan hedduutu akka jaalatti ka'i. Akkana isin ijaa hordoftoota kiyya maggaarajaa kana gatii bareedaa ta'een kunoo maggaarajaa isaa wajjin xiqqoo natti hin tolu bakki viidiyoo itti godhu. Garuu laala akkanumatti masalaalii irra godhee hidhee isinitti agarsiisuu yaadee jira jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa carqiin kun baadiyyaadhaaf keessattuu namoonni barbaadan carqii akkanaa kanaan jechuun jajjabina baay'ee qaba jechuudha. Faashina qofa laallee haphii sanoo ta'ee gaarii miti garuu umrii dheeraa qaba. Hedduu furdaadha jallisallee kana jira. Waan isaa kana lallaafaadha jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa firaashii afurii tiraasii 12 akkasumas maggaarajallee akkuma argitan kana firaashii 2 kunoo jira. 2 akkuma argitan kana farrashee jira jechuudha. Asitti immoo meeshaan aspeezaan xiqqoo ni jira. Zayitii buna sukkaara. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kiyya marti keessan akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan dalagaa afiyaa maal fakkaata ana bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e abdii qaba. Egaa hordoftoota kiyya warroonni biyyoota garaagaraa teettanii na daawwatan yookaan na hordoftan akkasumas warroonni biyyuma keessan cinaa jirtan hundi keessanuu nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti kabajaaf jaalalaan isin bira haa ga'u isinin jecha haasa'u isinitti dheeressu kallattii maan gara waan qabadhee dhufeetti isin dabarsa jechuudha. Isin maal gootarree egaa viidiyoo ijaan ilaalaa gurraan dhageeffata harkaan immoo laayikii gootanii jechuudha. Egaa akkuma argitan kana obboleettiin kiyya meeshaan kun meeshaa gara qarshii 90 akkasiiti walumaa galatti jechuudha. Maal akka qabatu isinitti kadhu agarsiisu ta'a gatii isaa wajjin isin immoo hagadhumaa tura. Fakkeenyaaf amma namoonni firaashii isa kan haadha ofiiti inshaallah majaliisan illee hojjechiisaa fi garuu amma yeroodhaaf firaashii tiraasii isaa wajjin akkasumas aspeeza ramadaanaa waan xiqqoo naan jettee jirti jechuudha. Bakka kanatti namoonni haadha keessaniif yookaan baadiyyaadhaaf jettan majaliisa illee ta'ee firaasha osoo halluu adii keessa galchuu baattanii bareedaadha. Akka yaada kiyyaatti jechuu yoo balleessa dhiifama. Garuu immoo isin fedha isiiti diizaayinillee halluulleen fedhuma isiiti jechuudha. Akkuma isin feetetti dalagsiiseef jira. Diizaayinii yoo barbaaddan haala ammatatti jechuun amma faashina wanta dhufurraa yookaan immoo ofii keenya diizaayinillee goone dalagsiisuu dandeenya. Isin immoo viidiyoo irratti waan argitan namatti ergitan waan ta'eef hundumaafuu kan isin irratti ergite kana kanuma dalagsiiseef kana fakkaata iddoo akka bareeda. Meeshaan isin maal fa'aa hojjettanii firaashiin har'aan qabadhee dhufe ka ispoonjiiti. Ka ispoonjii haa ta'u malee ka ispoonjii keessaa isa tokkoffaa jechuudha hordoftoota kiyya. Itti godhe malee isinitti agarsiisaa kun oomishes kuni kama ispoonjii ta'e haara walla jechuun anamma firaashii ispoonjii kan waan bitee hin beekneefi kana tokkoffaan isa kana jedhanii buulee saniin boorsan osoo hin ta'in isa kana isuma kana ta'e boondidii osoo hin taane firaasha ispoonjii keessaa kun ka boondidiitiin naan jedhanii jiran jechuudha hordoftoota kiyya. Asasimi kunoo isa kana boorri sunniin ka qarshii 800 illee jira garaagarummaa qaba jechuudha. Kunuyyuu meetira 9 meetira b60 waan jedhamutu jira. 9 jechuun asii akkanatti jechuudha inni isaa kun ka 90tu jira ka dhiyoonitu jira ka 80tu jira. Tiiknesiin isaallee akkasuma wal tara dheeriin illee wal tara jechuudha hordoftoota kiyya garaan isaallee wal tara. Garaan isaa kun amma ka 70maatiin fuudhanii ka 60 illee jira jechuudha. Garaa isaa bal'inni jechuun akkana ka baay'ee qal'oo jira ka kana caalaa bal'atullee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kuni ka garaa isaa keessaa kun kana fakkaata. Onni ofii isaa of danda'e qaba jechuudha. Laastikii illee ofumarraa qaba. Hundumaafuu mee ofii kiyya akkas gogodhaa isinitti agarsiisa ol ka'ee laala viidiyoo ol ka'ee taa'ee waraabee iddoo kanatti akkamitti taa'ee waraabee hin beeku sirriitti as qaba. Kunuu kana fakkaata. Yeroo jalqabaatiif bite waan ta'eef isinitti agarsiisuu qaba sirriitti jechuudha. Kama ispoonjii ta'eetu kunoo isa kana jechuudha. Tokkoffaan isa kana. Keessi isaa ispoonjii sanii miti ni jajjabaate. Keessi isaan agarre garuu banee garuu akkanatti ilaalu ispoonjii miti ka boondidiiti adiitti nama gurguran jechuudha. Ka ispoonjii keessaatu ka boondidiiti jedhan jechuudha hordoftoota kiyya. Inni tokko qarshii 3,000 ka qarshii 2,500 illee jira kanuma ta'ee ka akka isiniin jedhe meetirri isaa xiqqaatu ka qarshii 2,000 illee jira. Qarshii 2,800 illee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Firaashii 4 qabdi. Walumaa galatti firaashii 4 kanaa fi tiraasii 12 uffata isaa wajjin sufraa akkuma argaa jirtan kana meeda akkasii ol laaltanii guutuu isaati jechuudha. Agartanii hagarana sufraan kun egaa hordoftoota kiyya sufraan kun akkuma argaa jirtan kana dheerinni isaa agartanii
Caafi firaashii kana kaasee haga firaashii kanaa jechuudha meetira 2 kunu haga irratti cufa kuni kan nyaataati. Garuu isin naan hin jenne anoluma irratti na jechuudha. Kun immoo ka bunaati. Kuma argaartan kun kasiniiti jechuudha. Kun walakkaa isaati. Martanii sinii fi taariitii yoo baadiyyaatti illee fayyadamuu baatan akkanatti kaayaniitiin laastikiin kun waan caccabuuf jecha akkanatti kaa'amuu qaba jechuudha. Yeroo dheeraa kan ta'u ta'e akkanatti martanii akkanatti maranii hidhanii kaa'uudha. Yeroo sagantaa gizee soddaan nama dhufee fa'aa gabbaasanii gadi irratti farrashuu danda'an jechuudha. Maaliif kan isin jedhee baadiyyaatti baay'een fayyadaman waan ta'eef gizee ayyaanallee waan tokko tokko asirra kaa'atuu fi walumaa galatti firaashii firee 4 fi tiraasii 12 fi firaashiin kun akkuma uffate kanatti qarshii 33 fi 700 fixee jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maggaarajaan immoo adda isaatitti maggaarajaa kana waan isinitti immoo barbaadu yeroo jalqabaatiif hojjechiiseerra kanaan jechuudha. Kanaan dura hojjechiiseera garuu akkanatti lumuuxxii kana yeroo jalqabaatiif hojjechiisee gatiin isaanitti ol ka'a kama carqii isa hojii hin deemu ka isiin kama qannasullee ta'u naan jettee turte. Carqoomni isaa baay'ee akka bareeda kuni hedduu bareeda jajjabina qaba. Xurillee ni danda'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kuni gabarii isaa malee akkasumas soomaan qabaatiin kan ittiin qaban sanillee hin qabu. Maaliif jennaani kun aynaa tokkoon wixii hojjetame waan ta'eef soomama jalaa gabarii qabaatee kan akkanatti walitti qabanii hidhanii jechuudha. Hidhannaa isaa sunillee wajjin ajajama. Kun garuu hidhannaa hin qabu akka namatti fannisan jechuudha. Mana irratti bakka lamatti addaan yoonni hin goone waan gabarii jalaa hin qabneef jechuudha. Walumaa galatti qarshii 7,500 fixee maggaarajaan kuni hedduu akka bareeda. Namoonni baadiyyaa barbaadan keessattuu baay'ee bareeda jechuudha. Carqii jechuun carqii zarii kanaatiin ta'e yookaan gosa kanaan ta'e bifa garaagaraatiin kama firaashii fakkaatu jechuu dandeettanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa egaa itti aansuun as biratti meeshaan tokko tokko jira uffanni isallee isinitti kan agarsiisu ta'a. Jalqaba kan hirmaarraan ka'a. Kuni kasalaatii fi minxaafii irratti 3,200 darbannoon kunniin shaarbii isaa hojii isa gurguddaadha. 1,888 firee 2,888 ka 1,400 illee ka 1,500 illee jira darbannoowwan kun garuu kunniin babbareeda jechuudha. Hordoftoota kiyyaa babal'allee itti aanseetumaan shiitiif shaarbii kan bira jiru sanii diriyaa shiitaaf shaarbii waaw laala hedduu akka bareeda gogoraa isaa wajjin diizaayinii garaagaraatiin jijjiiramaa dhufa. Kun gogoraa isaati kun immoo shaarbii isaati jechuudha. Hordoftoota kiyyaa waan diimaa naan jette waan ta'eef gurraachaaf diimaa wal keessaa kireemillee ni qaba. Kun 3,500 asitti immoo kootii shurraabii haadhatiyyaaf naan jette shurraabiin tun baay'ee takka kwaalitiidha lallaaftuu maashaallah kun kana fakkaatti 2,800 ka kanaa olillee ka 4,000 illee 3,000 illee jira. Tun hedduu takka lallaafti jechuudha. Kanatti olaaltan diqqoo fakkaatti garuu ni yaati diqqoo garmalee illee yaa'u haga tokko ni yaa'a jechuudha. Guddaadha ni ta'a. Egaa kanaan findhee jirra. Asitti immoo abbaa ofiitu shaalii 600 isa tokkoffaa lammaffaan isaa 200 2,300 yoo barbaadani kun tokkoffaa isaati 1,600. Asitti illee mudawwara kana bareeda isaa keessa ilaaleetiin kabitee fi ka su'uudii mudawwara inni qannasa kun garuu diqqoo isinii dabala jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maashaallah kana fakkaata 3,500 abbaa isiitiif kana bittee jirti. Asitti illee mucaa obboleettii tiyyaa sarpiraayiz gochuu barbaada jettee jirti jechuudha. Kanaafuu kophee irraa isin eegala. Kopheen kun 2,500 eega kophee bitee jedheeti immoo kaalsii birrii 30 biteefii jira. Asitti surree kana 2,000 isa kana immoo baay'ee takka kwaalitiidha. Kootii jechuudha. Gartanii waan kamuu irraan uffatuu ni danda'ama. Bareeda jechuudha. Hordoftoota garuu gizee baay'ee hin argamu kun tuutawwan kun addisaa dhufa jechuudha. Walirratti miti. Walirratti dhufe kwaalitiin isaanii qannasa akkanatti hin argamu bareedni irraa jalatti jechuudha. Kun qarshii 1,900. Asitti immoo shurraabii tanniin yeroo baay'ee ni bita ijoollee hedduu namatti tolti waan taateef jechuudha. Maashaallah qarshii 900 kun baay'ee takka namatti tolti halluun isillee. Asitti immoo boodii biteefii jira 350 uffanni kunniin kana fakkaata. Egaa asitti immoo hordoftoota kiyyaa asbeezaadha. Dhugaa dubbachuuf asbeeza kana irratti waan isin hin jaa hedduu takka wanni hunduu dabalee jira. Namoonni maallaqa osoo ergi na gaafattanii naa kaa'inaan jettan jechuudha. Amma akkamitti isinii kaa'a jechuudha. Meeshaa kan fidu eega namni ajajeen booda eega birriin galeen booda garuu warri nu kaa'a jettanii natti himtan wanni akkasii sun hin danda'amu jechuudha. Anan fakkeenyaaf shiita minaamina osoo ta'e waan na bira jiru shiitaaf shaarbii kana yoo ta'e isiniif kaaya rakkoo hin qabu. Garuu wanni alaa dhufu yoo ta'e wanta ajajaan dhufu yoo ta'e maallaqa galchaniiti malee kan fidamu harka duwwaa miti jechuudha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba.
hundumaafuu inni nu dabalee jira. Zayitiin waan isin ajaa'ibu zayitiin umaarii qarshii 1,700 galee jira jechuudha. Hin jiru saniinuu hin dhabame saniinuu jechuudha. Isa kanatti 1,600 wallahi obboleettiin deeqaata birree ergite garuu ani zayitii amma bitee 1,600 akkasitti beekaa isin hin jaa zayitiin badeetiin jira. Leetiriin 5 keessattuu dhabamaa jira jechuudha. Teemira kanatti deebina. Teemira kanallee qarshii 2,500 kunoo isa tokko biteefi jira. Inni kun kiiloo 8. Kan isin hin jaa asitti immoo sukkaara qabdi. Sukkaara kiiloo tokko qarshii 160 galee jira. Bunni 700. Bunni garuu tokkoffaadha. Lala maashaallah tabarakallah buna baaleeti jechuudha. Hordoftoota baay'ee akka bareedamu tokko of keessaa qabu. Maashaallah bunni qannasu jiraatu ni mala. Garuu baay'ee qannasu hin jiru amma 650 ture na biratti amma kana gizee bitu 700 jechuudha. Hordoftoota kiiloo 4 hixaanni kun as bira jirti 600 kiiloo gimmaasha jechuudha. Hixaan dabaluun hin dabalin hin jiru. Keessattuu as beezaan meeshaan wanni ramadaanaaf ta'e hin beekwani. Zayitii waan buna zayitii sukkaara jedhan hedduu akka gad dabalee jira. Isii tanammoota sukkaaraaf naan jettee ixaanaaf naan jettee jirti kun qarshii 350. Rakabooti abbaa gadaa sinii jaa wajjin sinii jaa mananii qabaan tanaan dura sinii jaa wajjin naan jettee sinii jaa wajjin kun akkanatti qarshii 3,200 biteefii jira jechuudha. Sufraa fi rakabooti sinii itti aansuun immoo as biratti isa kana qarshii kuna sahaanii lamaa fi kana walirratti biteefi jira. Saanii shorbaa firee lama akkamitti akkasiin naan jettan beeku garuu kun firee 3 godheefi jira. Kanallee ka shorbaa itti buufatan dirqama. Kun 450. Ta sukkaara kanallee qarshii 350 biteefi jira. Jookii baadiyyaa ta'uu naan jettee jirti. Jookiin kun kubbaayyaa firee 4 qaba. Isitti pilaastikiin abitti naan jette kubbaayyaan isaa kana fakkaata. Maayikaadha. Qarshii 450 biteefi jechuudha. Asitti immoo joonni feermuuzii firee lama naan jettee jirti. Kwaalitiidha kunis samuuna kanneen bitaa jira. Maashaallah baay'ee bareeda kun hedduu waan kwaalitiidha jechuudha. Hordoftoota kiyya kana fakkaata. Isa kana tokkotti biteefi jira. Kanaanillee fayyadamuu dandeettanii irra leelantanii fayyadamuu dandeettanii jechuudha. 2,300 gatiin isaa. Feermuus tokko shaayis tokko bunaaf naan jette tokko immoo diimaa kanatti biteefi jira jechuudha. Hordoftoota kiyya lamaan isaatu leetira tokko folakkatti biteefi kana kunillee akkasuma kwaalitiidha. Kanaaf fi mana kiyyaa yeroo jalqaba sanii bitadheen ture bareeda jechuudha. Gammachuun fayyadamaa jira. Asillee akkana fayyadamuu dandeettanii kanallee irraa banuu dandeettanii jechuudha lamaan isaatu. Kun qarshii 2,200 bitame. Feermuuziiwwan kan qannasu ni jira garuu babbareedni kan jechuudha. Hordoftoota kiyya jijjiiramaatiin dhufa haa ta'u gizee dhufetti waan bareeda jechuudha. Kan isin bitu namoonni biraa barbaadani. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata hordoftoota kiyya. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo gochuun baay'ee tokkoffaata. Dadhabee irratti ajaa'iba. Innaa hundi keessanuu laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina. Hangastuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Viidiyoo kana immoo hundi keessanuu laayikii gochuu hin dagatinaa. Isin ijaa wanti kun akka isinitti tolu abdiin qaba. Hedduutu akka bareeda gizee farrashamee maragalee jedhu maashaallah tabaarakallah. Egaa turtii bareeda isiniif haa ta'u akka viidiyoo biraatiin wal arginutti halkan gaarii keessanaa bula.